درسي أفرتمي لما برنوت أخلاقه. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أخلاقه ما تدرين كن يهرى النزاهة كان جدوتا النزاهة نزاهة جتشون قل الله جتشودا قل الله جتشون مو اكتساب المال من غير مهانة osoo hin xinnaatin otuu hin xinneeffamin hin tuffatamin qabeenya horachuu danda'uudha. Otuu nama miidhin qabeenya argachuu danda'uudha. Qabeenya qulqulluu argachuu jechuudha. Akkanatti kanaaf qulqullaa'uu jechuun kanarraati. Akkasumas immoo wa infaaquhu fil masaarifil hamiida karaa itti baafamuun gaarii ta'etti baasuu jechuudha. Gama biraa nazaha jechuun waan hamaarraa fagaachuu waan mantolirraa qulqulluu namaa ta'uu jechuudha. Akkasumas attaba'udu min ad-danaa'ati wal awsaakh waan gadaanaa hoosa yookiin immoo waan yara badaa ta'e irraa fagaatanii akkasumas wanta xuraawaa kosii ta'e irraa fagaatanii argamuutu nazaha jedhama. Gabaabaadhumatti nazaha yeroo jennu qulqullaa'uu jechuudha. Qabeenya ofii waan badaarraa qulqulleessuu isaa ta'u, hojii ofii yookiin kennaa ofii bakka badaarraa qulqulleessuu isaa ta'u, yaada badaarraa qulqullaa'uu isaa ta'u, gabaabaadhumatti qulqullaa'uu jechuu ta'a. Qulqulliina isa jennu. قال الله تعالى وثيابك فطهر. قال ابن عبد البر تأولوا قوله تعالى وثيابك فطهر على ما تأوله عليه جمهور السلف. تأولوا يعني وثيابك فطهر أفتك يقول كل فلجد ربي نرجما ساتين عليه الصلاة والسلام يادك نجافة هيكو ابن عبد البر فان أكن جتشو كان هيك سلفوني اتهيكا جتشو رامسا قد يوكين أكس اتهيكا جتش ربي كان جدا جمهور سلفا يوكين توتي حركة على جتشو من أنها طهارة القلب. قل فتك كرب جدين كنا ستي قلب ساقل الله وطهارة الجيب وفنسا قل الله ونزاهة النفس لب نساقل الله عن الدنايا والآثام والذنوب وان قد آنا تأوي في أكسمس بدي cubburraa qulqullaahuu kan barbaadame as keessatti jedha. Raazinis gaafa fassaruu ani dhunuubi wal macaasi qulqullinni kun yani hiika garaagaraa qaba yoo jenneyyuu inna allaha yuhibbu almutatahhiriin kan jedhamu aayaa kana hiike warra qulqullaahuu jaallata rabbiin jechuun kun macsiyaa cubbuu badiirraa qulqullaa'uu jechuudha jedha. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam akkatti namni qulqulluu ta'uu danda'u ibsuu keessatti kallattii qoqqoodanii himan. Innal halaala bayyinun wa innal haraama bayyinun wa baynahumaa umuurun mushtabihaat. Wanti ayyamamaa ta'e wanti rabbiin namaaf hayyamee gaarii nyaadhaa dhugaa itti fayyadamaa jedhe ifaadhaa ragaan addeessee namaa galaadhaa jedha. Akkasumas wanti haraama ta'es ifaadha yookiin dhowwaa ta'e ifaadha namaaf mul'ataadha. Haa ta'u garuu gidduu kana lamaan wanti wal makataatu jira. Namni baay'een hin beeku, namni baay'een beeka jechuudha asirra. Nama baay'eetiin beeku namni baay'een immoo ni beekaa jechuudha wanta wal fakkaataa ta'e kana. Egaan namni waan wal fakkaataa ta'e kanarraa fagaate istabra'a lidiinihi amantii isaa qulqulleeffachuu barbaadeera. Namni kun yeroo waan isarratti wal fakkaate ifaa ta'e gar tokkotti hin citin irraa fagaate diinii isaa qulqulleeffachuu barbaadeera. Akkasumas maqaasaa akka hin banne wanta badaa kana keessa bu'e jedhamee maqaansaa akka hin banne eeggachuu barbaadeera. Namni kana keessa bu'e ammoo wanta wal fakkaataa kanatti seene wanta
haraama ta'e keessa seeneera jechuudha jedha hadisni dabalata. Akka nama loonsaa cinaa dallaa namaa eeguuti. Dallaa namaa cina eegee dallaa sana keessa loon kun keessa buutee dheeduun ni mala. Dallaa kana keessa buutee yookiin wanta ittisame kana keessa buutee ni dheeddi. Mootiin kamiyyuu waan irraa seeraan ittisuu qaba yookiin dallaa irraa nama eeguu qaba. Rabbiinis ammoo wanti inni dallaa godhee kaa'e waan haraama godhee kaa'ee jedha. Gabaabaadhumatti asirraa kan barbaadame wantoota wal fakkaataa ta'an irraa qulqullaa'uu akka qabu jechuudha. Wantoota kanarraa qulqullaa'uu akka qabudha. Ibn Rajab akka jedhutti namni kana eeggate diiniinsaa akka qulqullaa'uu barbaadeeraa jedha. Haalli kun wantoota baay'eedha. Wanti haraamaaf halaala gidduu jiru shubahaata kanarraa qulqullaa'uutu barbaadama. Kanaaf nuzaahaa yookiin qulqullaa'uun qulqullinni muhimmii ta'aa jechuudha. Manni kun hojiis ta'uu danda'a, dubbiis ta'uu danda'a, yaadas ta'uu danda'a waan ta'eef gidduu wanta halaalaaf haraamaa jiru wanta jiru waa wal fakkaataa ta'e irraa fagaachuun muhimmii yookiin barbaachisaa ta'ee argama jechuudha. Sababiinsaa kanarraa eeggachuun diiniin ofii qulqullaa'uu maqaan ofii qulqullaa'uudha. Kana keessa bu'uun ammoo shubahaa keessa bu'uun akka waan haraama ifaa keessa bu'ameeti. Kaman waqa'a لما استبان له من الحرام جدا في بعض رواية البخاري. رسول ربي عليه الصلاة والسلام قافتك أتوسا صفياها لمنا ساني مسجد زيارات أفتي إدوسان اعتكافي تانوت أفتي إسان دبسوف تره دبسته برا ترته قام منات تقلوف قافا كاتو جيسوف كأني جيساني قافا سان karaatti bahan yookiin ammoo geggeessuuf ka'an namoonni lama isaan arganii ergamaa rabbiitii fi safiyyaa wal biratti arganii ariifatanii deemuu barbaadan. Jarri ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam namoota sana lamaan waamanii bara innamaa hiya safiyyatu bintu huyay, bara isheen bira jirtu kun safiyyaa intala huyayyiiti, haadha manaa koo jechuudha gama biraa. Mali nama biraa seetanii irrifatinaa haadha manaa koo waliin hin jira yaada jedhudha as keessa jennaan rabbiin qulqullaa'e ergamaa rabbii maaf akkas jetta sitti hamaa yaadna moo waan jedhamu kaasan. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam sheexanni qaama namaa kana keessaa bakka dhiigni gahu gaha akka inni waan ta'e qalbii keessan keessa hin buufneefin sodaadhee qalbii keessan keessa buusaa laata jechuun sodaadhee jedhee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Iddoo kanatti rasuulli rabbi bakka shakkii waan silaa namni itti nama shakkurraa qulqullaa'uuf yaaluun yookiin deemuun hojjechuun barbaachisaa ta'uu barsiisan bakka kanatti rasuulli rabbi salaatu wassalaam. Barbaachisummaan qulqullaa'uu wantoota shakkii namatti fidurraa qulqullaa'uu akka dhimmisiisaa ta'edha iddoon kun. Gama biraa أبي الحوراء السعدين حسن بن علي إنجل إجلا حسن بن علي مال برت إرجما ربي الراجنان إرجما ربي الراكرنبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وانسي شكسي سديسي تي غرا وانسي شكسي سنتي غوري جچون إسان الرابر جدا شكي وانتو تشكي قبان مال تعالى تكنجد مرة dhiisanii waan ifaa ta'e waan qulqulluu ta'e duukaa deemuu jechuudha. Egaa kanneen kun hedduutu wanta irraa eeggatamuu qabu irraa qulqullaa'amuu qabu kan agarsiisu ta'a jechuudha. Salafoonni kana laalchisanii waan baay'eedha kan isaan dubbatan. فمن ذلك عمر بن عبد العزيز إذا كان في القاضي نمني من مرتي الرهجة توكو أبا مرتي توكو wanti shan isa keessatti argamuu qabaa waan shan qabaachuu qabaa jedhee dubbateeti. Waan shanan sana keessa ulaagaan inni guutuu qabu nazaahatun ani xam'i dheebuurraa qulqullaa'u qabeenya namaa dheebochuu namni aangoo qabu aangoo isaatti fayyadamee waan baay'ee argachuu barbaada dheebuurraa qulqullaa'uudha jedha. Dheebotaan kan qabeenyaaf dheebotu kan garaasaaf dheebotu kan waa argachuuf dheebotu kun
dirqama sarra jiru bahachuun baay'ee rakkisaadha waan ta'eef kanarraa qulqullaa'uu qabaa jedhu. Maawardiin akka jedhutti yaada kanaa wajjin kan wal fakkaatu dubbate lubbuun kabaja qabdu tokko, lubbuun ulfina qabdu, lubbuun iddoo gaarii dhaabattu tokko yookiin nafsiin namaa kan iddoo gaarii dhaabattu tokko turaa innazaaha yeroo hundumaa wanta hin barbaadamne keessa galuurraa of eegdi. Isa kanarratti hirmaatti yeroo baay'ee isa kana eegdi, qulqullina eeggatti jechuudha. Bakka hin barbaadamne irratti hin argamtu. Ibnul Jawziinis yaada kana fakkaatu dubbata. Kanaaf salafoota biratti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akka barsiisanitti Rabbiin quraana isaatiin akka dabarsetti waan hin barbaadamne irraa qulqullaahuun iddoo olaanaa akka qabu ibsaa jechuudha. Bu'aan asirraa argamu maali jennaan annazaahatu xaa'atun lillaahi subhaanahu wa ta'ala. Jalqaba namni qabxiilee irraa qulqullaahuun barbaachisu kanarraa qulqullaahu kun qulqullinni akkasii rabbii ofiitiif ajajamuudha. Akkasumas lubbuu ofii mucucina karaa gadhiisuu irraa eeguudha. Mucucaachuu fi karaa gadhiisuu irraa isii eeguudha. Lubbuu kanatti eegamti. Gaafa waan hin barbaadamne irraa qulqullaahu namni lubbuu isaa eegaa jechuudha. Inni biraa annazaahatu khuluqun yuthmiru akhlaaqan ukhraa. Qulqullinni ofumaa isaatii haala amala addaa, amala haaraa namatti uuma. Kanneen akka qanaa'aa hamma qabaniin of gahuu, waan hin barbaadamne keessa bu'uurraa wara'a qabaachuu. Wara'i jechuun wantooti kun tarii maal ta'a laata, halaala moo haraama ta'a laata jedhanii waan eeggatanurraa dhiisuu kanaan wara'i jedhama. Kan amala kana nama keessatti tora ofumaa isaati. Nazaahaan bu'aan nazaahaarraa argamu keessaa inni tokko jaalala rabbiin garbichaaf qabutu argama. Akkasumas namicha kana jaallachuutu argama. Ni biraa haala rasuula rabbiiti waan ta'eef alayhi salaatu wassalaam amala ergamaa rabbii horachuu ta'a. Nazaahaan sababoota sodaa rabbii namaa argamsiisan keessaa isa tokko. Egaan nazaahaan lamatti qoodama. Nazaahaa yeroo lamatti qoodamu tokko waan gad aanaa dheebochuurraa, waan daniyyaa taate waan gad aanaa dheebochuurraa qulqullaahuudha. Inni lammataa ammoo bakka shakkii qaburraa qulqullaahuudha. Daniyyaarraa qulqullaahu waan daniyyaa taate yookiin waan gad aantuu taate waan hoosa ta'e dheebochuurraa qulqullaahuu jechuuni inni kun فلأن الطمع ذل dheebuun akkasii kun xinneenya jalqabuma isaa gad aantummaa fida, xinneenya fida, tuffatamuu fida waan ta'eef kun ammoo mura'aa nama keessatti balleessa. Namni kana qabu namummaa dhabaa deemaa jechuudha. Namummaa dhabaa deemaa jechuudha. Wanti kanatti nama kaasu namni yoo jooraa ta'e yookiin ammoo garmalee beela'aa ta'e waan kanaaf keessisaa yaadni isaa beela'aa, nama yaadaan beela'aa kan quufu akka quufu isatti hin dhagahamnetu sharaha jedhama. Isa kanatu jira. Akkasumas ammoo yaani booree dhabu namni kun waan argamu kanatti akkamittiin iddoo akkasii dhaabadha jedhee anafaa qabaachuu isa kana gaafa dhabu kullamaan dhabamnaan yookiin ammoo kullamaan isa keessatti argamnaan jechuudha dheebuutti ka'a namni. Yaani yoo beela garmalee qabaate yaadni isaa beela'aa yoo ta'e kan nyaateen quufne ta'ee ofti yoo tilmaame yaadaan akkasumas ammoo booree yoo dhabe namni kun akkamittiin wanti kun akkas ta'a yaani iddoo kan akkamittiin dhaabbadha yoo jedhe kun asaasaan isa buqqisa jechuudha. Hin danda'ee of eegee qulqullaa'uu hin danda'u. Keessi isaa beela'aadha waan ta'eef yaadi isaa beela'aadha waan ta'eef waan sana barbaada. Eeggatee akkamittiin kana godha jedhee sammoo irraa booree qabaatee waan kana dhiisu kanatu itti nama kaasa. Inni lammataa shakki bakka shakki irraa fagaachuudha. Shakki jechuun aslan riiba wanti jedhamu kallattii sirrii fi kallattii dogoggoraa gidduu kan deemutu shakkii jedhama. Kallattiin tokko gaariidha,
kallattiin tokko arrabsama yookiin gaarii fi hamaa jenna. Kana gidduutti kan argamutu bakka riibaatii jedhama yookiin bakka shakkii jedhama. Namni kun yoo kallattii jibbamaa sanatti deebi'ee maal ta'a gaafa kana iftadaha ni fokkisa ni xinnaata. Kanaaf isa shakkii kanarraa eeggachuudhaaf rasuulli rabbii da'maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka, gara waan si shakkisiisneerraa si shakkisiisurraa gara waan si shakkisiifnetti gorii jedhan. Wanti kanatti nama kaasu akka shakkii keessa bu'u kan nama taasisu al-istirsaalu of gadhiisuu fi yaada toluudha. Yaada toluu jechuun wantoota hundi xaaxaan qabu jedhanii of gadhiisanii saduukaa deemuutu iddoon taane nama dhaaba. Walmaani'u minhumaa shay'aani al-hayaa'u wal-hadr. Wanti bakka shakkiitti argamuu nama dhowwu akka namni shakkii keessa hin buune nama taasisu ammoo al-hayaa'u saalfii qabaachuudha. Namni hayaa yaani rabbi irraa saalfachuu, malaayikaa irraa saalfachuu, nama irraa saalfachuu, hattaa mataa ofiitii irraa yoo saalfate namni iddoon barbaadamnetti of hin gadhiisu. Akkasumas of eeggachuu yaani maal keessa na buusa jedhee sodaatee of eeggachuutu akka inni bakka shakkiittiin argamne isa taasisa. Yoo kanan qabu ta'e immoo iddoon barbaadamnetti kan kufu ta'a jechuudha. Gabaabaadhumatti qulqullinni kana lamaan irraa ta'a. Dheebuu garmalee hin barbaadamne irraa qulqullaa'uu fi akkasumas bakka shakkii qabu irraa qulqullaa'uu jedhamee lamatti qoodamaa jechuudha. Fakkeenyota bakka kamitti calanqisa laata yeroo jennu akkuma armaan olitti ibsamuuf yaale asitti bifa guduunfaatiin dhiyaata. Tokko at-tanazzuhu anil maalil mashbuh, qabeenya halaala yookiin haraama ta'uunsaa walitti laaqamee jiru yaadaan wal makatee jirurraa yookiin ifaa hin taanerraa qulqullaa'uu jechuudha. Kana laalchisee Abu Bakri radiyallahu anhu gaaf tokko garbisaa farankaa kaffaluuf qaba ture. Abaa Bakriif jechuudha. Farankaa isaaf kaffaluu qaba ture. Farankaa kana waan ta'e fideefii jennaan waan san nyaate yookiin aannan ta'e fideefii jennaan dhuge. Afwan nyaata ta'e fideefii jennaan nyaateeti san booda maal jedhaani eessaa fiddee nyaata kana jennaan kana dura waa himeen yookiin raaga raageen yookiin ammoo xonqolaa dubbadheen gatii sanaa naaf kenninaanan fidee irreessa waan sanaati jedhaaniin. Irreessa jechuun iddoo biraatti nam tokko yeroo carraan kee akkas ta'a waan akkasitti dhufuu deema rakkoo akkasiiti jettee qaalluun waa himtuun arraafni waan tokko dubbattee achirratti wanti kennamuun irreessa jedhu. Kennaa akkasii kanan namichaaf akkas godhee jennaan namichi sun naa kenne qabeenya kanan fidee jedheen. Abu Bakri wanti kun halaala ta'e haraama ta'e isaa waliin beekne. Sababiinsaa namichi inni akkas godhee fidaa jiru kun ofiisaa yeroo wallaalummaa keessadha. Waa sarran jiru kennaa kennamee fi quban qabootuun beekini kan nyaate isaa fi hanga kana miti. Laakiin Abu Bakri maxma'anna hin tasgabboofne, qalbiinsaa tasgabbaa'uu hin dandeenye. Kanaaf shubahaata binnisbaa lahu, isaaf shubahaadha wanti kun harka kaayee of keessaa baase. Fakkeenya akkasii qabeenya wanti inni itti bahu hin beekamne isa haraama ta'e ifaatti galanii bulbuluu miti. Waan itti bahu hin beekamne irraa akkasitti fagaatama. Inni lammaffaa bakka shakkii qaburraa fagaachuudha. Bakka shakkii qaburraa fagaachuu ilaalchisee Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam namni ani wajjin jiru kun haadha manaa koo Safiyyaa binti Huyayyiiti jechuun akka namoonni isaan argan namoonni lamaan Usayd ibn Hudayr fi namni kun akka jarri kun lamaan ergamaa Rabbii hin shakkine godhanii bakka kanarraa qulqullaa'anii ergamaan Rabbii. Kanaaf waan shakkii namatti fidurraa eeggachuu hattaa wantichi sirriidha garuu namni biraa yeroo laalu ni shakka yoo ta'e waan sanarraa qulqullaa'anii akka qabudha jechuudha. Inni sadaffaan at-tanazzuhu anil ashyaa'i min al-halaali makhaafata al-wuquu'i fi al-haraami. Isa halaala ta'e wantichi halaala garuu gara haraamaatti nama geessaa laata jedhanii irraa fagaachuu. Gara haraamaatti nama geessaa laata jedhanii irraa fagaachuu jechuudha. Inni kun egaa baay'ee guddaadha sadarkaansaa. Wantichi halaala ta'uun beekama garuu halaaluma ta'a gara haraamaatti nama geessa jedhanii irraa eeggachuun nuzhaa keessaa isa tokko ta'a jechuudha. Bakka nuzhaan itti
tanazzuhin itti calanqisudha. inni afraffaa fi xumuraa attanazzuhu an dhammi innaasi wa fuhshi alqawli. arrabni ofii kun akka ni darbee naman arrabsine dubbii badaa akkan dubban irraa of eeguudha. inni kun kanarraa qulqullaahuudha. egaan qabxiileen kun fakkeenyota akkamittiin waan hin barbaadamne irraa qulqullaaha namni kan jedhu agarsiisaa jechuudha. maaltu akka amala kanan horanne nama taasisa laata? akka namni qulqullaahina kana argachuu hin dandeenye nama taasisa jennaan inni tokko duniyaa dheebachuu fi aakiraa irraanfachuudha akka Ibnu Hazmi jedhutti. inni lammaffaa garmalee dheebochuuf beela'uudha. yaani beela waanuma argatan qabeenya kan jedhamu walitti sassaabbachuudhaaf garmalee beela'uu jechuudha. inni sadaffaan doqnummaadha. doqnummaan dabeessummaa jechuudha. inni kan biraani dabeessummaadha yookiin lugna ta'uudha. lugnummaan xinneenya fida kanarraa argama waan ta'eef qulqullaa'uu hin danda'u inni akkasii. amala kana horachuuf kan nama gargaaru fakkeenyaaf amala kana kan akkan horanne nama taasisu duniyaa dheebotanii aakiraa irraanfachuu akkasumas qabeenya walitti qabachuuf garmalee beela'uu dabeessa ta'uu fi doqna ta'uu kanneen kun waan amala qulqullinaa nama dhabsiisu yoo ta'e kan immoo amala qulqullinaa kana nama horachiisu inni jalqabaa rabbii ofii kadhachuudha. rasuulli rabbii wahdinii li ahsani al-akhlaaqi yaa rabbi na qajeelchi amala gaariidhaaf laa yahdii li ahsanihaa illaa anta haala gaarii kan namaa kennu si mala hin jiru hamaa isaanirraa deebisi kan hamaa namarraa deebisu si mala hin jiru jedhanii jiru waan ta'eef kadhachuudha rabbii ofii kanatu amala gaarii kana namaa kenna. qabxiin lammataa alqanaa'atu walbu'uudu ani xam'i waan argataniin of gahanii dheebuu dhiisuudha. kanaaf rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam namni muslima ta'ee wanti isaaf kenname hamma saga'u ta'e milkaahee jedhanii jiru waan ta'eef. inni sadaffaa nama gargaaruu arjoomuu fi haqa eeguudha. haqa eeguu miidhaan dhabamuu. namni gaafa gargaarsa namaa godhu waan qabuun arjoomu jal'isuu dhiisu amala kana qulqullaahuu amala qulqullinaa horata jechuudha. inni afuraffaanii waan harka namaa jiru irraa dantaa dhabuu fi barbaaduu dhiisuudha. inni shanaffaa warra dheebottootaa wajjiniin walitti hidhamuu dhiisuudha. isaanii walitti hiriyoomuu dhiisuudha. rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan inni la anqalibu ilaa ahli ani gara maatii koon deebi'a tamrii firaashii irra bu'ee jiruun argaa afaan kaadhee nyaachuuf ol fuudhee ka'een tarii tamrii sadaqaa taatii laata jedhee shakkeen dhiisaa jedhu. waan shakkamaadha qabeenya wanti isaan beekamne halaal way haraam ta'uunsaa namaan galle waan ta'eef irraa fagaatu jechuudha. Abu Bakr radiyallahu anhu gaafa duuti isatti dhufee duniyaarraa deemuu ka'u horii yaani qabeenya maaddii horii mana qabeenya muslimaa keessaa isaanii kenname inni khaliifaa ta'ee biyya bulchaa jira. namni biyya bulchu ammoo wanti isaaf hasabamu jira. inni hojii ummataa hojjeta waan ta'eef waan itti jiraatu isaaf kennama waan ta'eefi kan duraan wanta aannan ishee dhugdutu jirti ture. akkasumas wayaa uffannu qabna waan irratti midhaan nyaannutu jira ture jedha Hasan ibn Ali. kanarraa gaafa Hasan ibn Ali Aisha irraa dhaga'ee yaada kana dubbata. Aishaan gaafa Abu Bakri duutitti dhufee duniyaarraa deemuu ka'u gaafan du'e wantoota mana keessa jiran kana bayta maalil muslimiin itti deebisa qabeenya muslimaati. duraan waanan muslimootaaf ergamaa jiruuf wanta kanatti fayyadamaa ture amma gaafan duniyaarraa deemu ammoo qabeenya kana deebisaa jedheen. gaafa Abu Bakri du'u qabeenya kana gara Umaritti geessanii kennan. Umaris yaa Abaa Bakri nama booda kee dhufu dadhabsiistee jirta namni akka keetti haqa eeggatee deemu hin jiru jechuu barbaadee yaada kana ibse. Abu Bakri isaa kennameera kennaan kun taabii isaatiif kennamee itti fayyadamaa jiru deebisee akka galchu sarraan barbaadamu ture silaa. walaakin inni ammoo xumaaniinaa hin godhanne kanarratti
kanaaf ofirraa deebisee galchee jechuudha. sahaabonni hedduu amala kanarraa calanqisuudha kan argamu. Umar irraas yaadii wal fakkaataan ni jira. gama biraa dhimma waan badaarraa qulqullaa'uu ilaalchisee akkana jedhama: nazzih sam'aka an samaa'il kadhibi, dhageettii kee waan sobaa dhaggeeffachuurraa qulqulleessi. kamaa tunazzihu lisaanaka an ittafawwuhi bihi, akkuma arraba kee soba dubbachuurraa fageessuu qabdu. kun waan irraa fagaatamudha, waan dhiisamuu qabudha jechuudha. عز النزاهة أشرف من سرور الفائدة. نمتك وان بدار قل الله كان إني اتنبون يوكين ألفنا إني أرغتوتو الرجالة الرغاريدة مالر نمتك بؤا أرغتي إني غمدر يرو بايه وان تيتوكو فائدة أرغتشوف جدين مني بكم بربادة من الآبت فائدة إني أرغتي اتغمدو سنر bakkan barbaadamne gahuurraa qulqullaahanii cimina yookiin ulfina yookiin kabaja ofiif qabantu irra caalaa isatu irra kabaja gaariidha jedhu. egaanni nazahaan hayaata ofii keessatti qulqulluudha. saayikooloojikaalii namni fayyaa argata. درسي اتيانون هنگا والاتدابنوتي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. موتو زبنا ما تيكم رقافكم لم برباتو داكا سرنا دبر وانا رقاتو الرناسا موتين كرسيا منعنين يتركوكا دايدا تلبانا بيرات دبا موتي متين يبا قنداتا سا مودمان امتان ازاتو كتا نما ربي النجا باس النجا يوم في عدجو دندا اكما رقاتو الرسني جالا خلق محمد نوفرقت رحمتاني